warri xalabaan dhufe ni galaaru warri zihaaraa'oo moo warruma lafoo dhufe qofatu galaara galmeessaaru malee galchaaruure jettanii gama keessootiin na gaafachaa jirtan baay'een keessan warri beektan bira darbaa warra hin beekneefan ibsaara tokko tokkoon isinii deebisuurraa warri caara na gaafachuu hin argannes akkasiin wajjin naggeeffatuufan isiniif waraabuu dirqame viidiyoo nuti yeroo maatii daa'imman warra heeyyaman qabnee irratti xiyyeeffannee sagalee taanuuf sana tajaajilli mootummaa ka biyya kana keessa jiru guutumatti cufaadha jechuu keenyaa miti. Eeyyeen galaa jiru warri xalabaas warri ziyaaraas warri lafoon dhufes hammam beekutti galmaa'ee galaa jiru. Ta'utii garuu galmeen ega galmaanii booda maqaan dafee deebi'ee dhufaan jiru duubatti harkifataa jira. Kun gara fuulduraatti inni sirrata yookaan ariifata maaruufa beekamaadha. Inshallah ni sirreessus kana salphaadha. Xiyyeeffannoon keenya waa'ee daa'immaniiti. Dhugaadha seerri yookaan ulaagaan jarri waa'ee daa'immaniitiif guuttadhaa kottaa jedhanii daa'imman ariyaaran suni sirrii miti. Ni sirratas abdii qabna gaafannee jira sagaleen keenyas bakka hedduu ga'ee jira. Gaafiin kun kabajaadhumaan gaafannee kabajaadhumaan nu deebi'a jennees abdiidhaan hawwiidhaan karaa eegaa jirra. Har'as boris nu dubbanna. Dhugaagaa akkatti dubbachuu dhiifnu hin qabnu. Ammoo tajaajilli biroo hinuma jira. Gaafii kana galatti ammas gaafii nuti gaafanne dubartoonni daa'imman qabatanii gama keessan dhufan osuma tajaajilamuuyyuu baatanii kabajamuu qabu. Dubartuma waan ta'an qofaaf kabajaan deebisaa yoon tajaajilillee jennee gaafannee jirra. Kunis ni sirratu. Inni biraan immoo waa'ee dallaalaatiin wal qabata. Dallaalli yoo tajaajilli mootummaa si'ataa fi mijataa ta'e dallaalli ni hir'ata. Daldalummaan dallaalaa ni hir'ata yoo dhabamuullee baate. Isa kana irra deebinee dubbannee jirra. Inni biraan immoo maqaan warra galmaa'anii waamicha keessatti haa eeramuu jenne. Isa kana ammas kan nuti iyyanne malee diqqoo sagalee keenya dhageessanii dogongorinaa nama baay'ee nama hubannoo hin qabne nama embaasii hin hordofne warra akkasiitu sagalee keenya kana dhagaanii diqqoo dogongoranii tajaajila kana dhabuu jennee jedheetan an akka kootti viidiyoo kana waraabe nama akka kootii kana qofa dhageessanii tajaajila hin dhabinaa. Osumallee wanni isiniin galle jiraate qaamaan naxxanii nama keessanii ijatti dubbattanii gaafii mirgaa gaafattanii akkasii waan akkana yoo gaafattan isiniif deebisu. Dallaala gaafachuu caalaa kallattiin qaamaan biiroo imbaasii deemtanii waan isin barbaachisu tajaajila barbaaddan yoo jara gaafattan dallaala caalaa har'as ta'ee boris imbaasiitu isin gargaaruu danda'a. Kanaafi kana kanarraan dubbadhee haasawa kan koo guutumatti hubadhaa malee osoo haasawa koo guutumatti hin hubatin dogongortanii tajaajila sila tajaajilamuu barbaadan tokko akka hin dhabne sababa haasaa kooti jechuun barbaada. Warri natti mufattanii fi haasawan taasisa keessatti dogongora fudhattanii dogongortan na of galchaa waan dubbadhe qofarraa na gaafadha yeroo waan gaafattan waan tokko ittamanee waan sirrii ta'e qofarraan dubbadhaa. Har'as boris waan dubbadhetti hin gaabbu dogongorri moo jiraate kana dogongorteetta kana sirreessi yoonaan jettan nama isin dhaga'uuf isin hubatudha jechuudhaan ulfaadhaa galatoomaa akkuma duratti isinii kaasee himaa ture an Riyaan Najiibeen jedhama Suudi Arabiyaa kutaa magaalaa Riyaadhirraaji galatoomaa. Ijoollee Saawud Arabiyaa jirtanii keessattuu ijoolleen baatanii ala jirtan akkasuma immoo ijoolleen xalabaadhaa baatanii fi akkasuma ijoolleen bishaaniin dhuftanii biyya Saawud Arabiyaa keessa jirtan baga gammaddanii baga gammannee walumaanii isiniin jechuu jaaladha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isiniin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni mana kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba dhageessanitti mootummaa Saawud Arabiyaa waan haarawaa baaseera. Innis maalidha keessattuu ijoolleen xalabaadhaa baddanii jirtanii fi akkasuma immoo ijoollee bishaaniin dhuftanii biyya kana keessatti dalagachaa jirtanii inni biraa immoo ijoollee fakkeenya haadha manaaf abbaa manaa ta'anii daa'ima asitti godhatanii jiranii fi oduu gammachiisaa dabarseera jechuudha mootummaan waan dabarse kanatti immoo isin ijoolleen waraqaa eenyummaa hin qabne kuni itti fayyadamuu qabdanii jechuudha yeroo gabaabaa keessatti
biyya galuu dandeessanii qixaaxii tokko malee karaa seera qabeessaniin biyya galuu dandeessaa jechaa jiranii dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee bareedaa ta'e isinii baaseera. Ijoolleen keessattuu xalabaadhaa baatanii ala jirtanii fi kan barraan bishaaniin dhuftanii jechuudha. Namoota baay'eedha keenya irra caalaan biyya kana keessa warroota bishaaniin dhufanii fi xalabaatu ba'ata waan ta'eef, xalabaadhaa badetu ba'ata waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen akkasii kun sa'aatii kanatti itti fayyadamtanii galuu hin dandeessu. Fakkeenya duraan daa'imallee ijoolleen fudhannee galaa maal akka waan akkasii rakkachaa turtan. Garuu amma sunis hafeeraa daa'ima keessanis fudhattanii galuu dandeessanii akkasuma qixaaxii tokko malee galuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf immoo itti of qopheessitanii galuu dandeessu. Waan haarawaa baase dhugaa rabbi waan baay'ee bareeda ta'e isinii baase jechuudha. Yeroo keessatti fayyadama. Osoo isin jalaa hin cufin ijoolleen Saawud Arabiyaa keessatti odoo isin jalaa hin cufin mootummaan dafaatii atamtamaa waan kanatti fayyadamuu yaada. Maaliif carraa bareeda isinii bane jechuudha. Fakkeenyaaf ofii kiyyarraa yoon kaase ani xalabaan jira. Garuu ani sa'aatii barbaade yeroo barbaade galuu nan danda'a. Maaliif ani xalabaadha waan ta'eef. Garuu immoo ijoolleen ala hojjettanii barraa baatanii hojjettanii fi ijoolleen bishaaniin dhuftanii rakkisaadha kan keessanii jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Isin jalaa cufamuu danda'a. Barri hin gaddaa yeroo nu hin cufame jechuudha. Ramadaan barii hin cufame sirumaa dafee hin banamne amma baname jechuudha. Dhiyoo baname amma. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaadatan viidiyocha kana isinii fide maaliif wal biraan gaa sheerii gochuudhaan laayikii gochuudhaan akka namoota bira gahanii ijoollee hin dhageenye dhageessisaa dhugaa rabbii jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan hin dhageenye akkasuma ijoolleen cinqamaa hartan illee baay'ee jira. Ijoollee baay'eedha immoo kan galaa jiran illee sa'aatii kana keessatti kan galaa jiran baay'eedha. Ijoollee yuutuubituu baay'ee galee jechuudha. Ijoolluma yuutuubararra kanarraa beekuyyuu baay'eetu galee jechuudha. Ijoolleen ala jiran baay'een beeka waan ta'eef. Kanaaf isinillee warri hin galle warri ijoollee ala jirtan sa'aatii kana keessatti osoo isin jalaa hin cufamin karaan kun yeroo bareeda argattanii sa'aatii bareeda argattanii isiniif eeyyamee jira. Akkasuma immoo paaspoortii qaamaa keessa illee baafachuu dandeessanii paaspoortii keessatti haaromsachuu dandeessanii isiniin jedhamee jira jechuudha. Kafiila keessanii walii galtanii jechuudha. Kafiila jalaa baddassanii walii galtanii haaromsifachuu dandeessanii jechuudha. Inna kanaaf immoo kanatti fayyadamuu qabdanii isin jedha. Kuni oduu gammachiisaadha. Oduu baay'ee nama jedhudha. Waan baay'ee nama gammachiisudha dhugaa dubbachuudhaaf. Inna itti fayyadamuu qabdan. Ijoollee Saawud Arabiyaa jirtan kun kan hojjetame ijoollee Saawud Arabiyaati. Warri baatanii ala jirtanii fi akkasuma bishaan dhuftanii jechuudha. Bahaaraan dhuftanii jechuudha. Kana fakkaataa akkasuma warroonni chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskiraaybii gochuun maamila ta'aa. Akkasuma immoo yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo komeenti irratti barreessuu hin dagatinaa isin jedha hordoftoota kiyyaa. Waan beeknu waliif dabarsinaa isin jechuu jaaladha. Kanuma har'aaf viidiyoon kiyyaa isuma kanarratti xumura. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha. Obboleewwan kooyi isin jaaladha. Isin kabajaa hunda keessaniyyuu. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u turtii gaarii.